Kanaaf amma jarri kuni yoo gadi bu'an sagannata sanarraa carraan isaan qaban du'adha. Kanaaf tokkummaan hin jiraanne taanaan amaloota bifa waaqayyoo qabnu keessaa inni tokkummaadhaan jiraachuudha. Ari'atamuun keessan yookaan baqannaan keessan gannaan yookaan immoo sanbataan akka hin taane of eeggadhaayii jedha. Mee kanneen maal jechuu isaati? Ammas cubbuu sanarraa sossobaa jirtu gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee daa'ima sana gattanii baqachuudhaaf isin rakkisaa. Ammas soomni kun hin darba. Booda immoo soomni saneen dhufa soomni duukaa bootaa jechuudha. Sooma kanatti immoo dhiisi, ganna kanatti immoo dhiisi, bara haaraa kanatti immoo dhiisi jedhu. Namni immoo cubbuu dhalee immoo hoosisu waan kunuunsu ni jira. Nuuf cubbuu gidduutti nuuf diiyaabiloos gidduutti bar waldhabbii hammaatan uumee jira. Dhuunfaa keetiin akka jiraattu siin barbaadu jechuudha. Lamas sadis maqaa kootiin. Waaqayyo cubburraa hidhaa seexanarraa akkamiin bilisa ba'ee mootummaa waaqayyo dhaaluu qabaa kan jedhu agarsiifachuudhaaf yoo ta'e nala dhimmi seenaa Israa'el dhimma kiristaanummaa ta'ee miti. Fakkeenyummaadhaan garuu kana nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma jarri kuni yoo gadi bu'an sagannata sanarraa carraan isaan qaban du'adha. Kanaafuu maal ta'uu qabu bantii sanarratti sassaabamanii carqiin achi jira. Bakka ooyiruu sana jira bara carqii dhumtu jechuudha. Kan uffatamuu qabu. Kan uffatamuu qabu. Kan uffatamuu qabu achi jira. Kan nama baraaru. Du'arraa mallattoon du'arraa nama baraaru achi jira. Maal godhiidhaafi gadi bu'aa ilmi namaa jedhaniiti ol ka'iinsaaf furuwaa kanarraa namni akkamitti akka gadi bu'uu hin qabne barsiisu hayyoonni mana kiristaanaa tarii kanaan wal qabsiiftees wanni naa kaasuu barbaadde yoo jiraate carraa siilachuudhaafan. Baay'ee namatti maalfanni waa'ee Ra'aab yeroo kaastu waan ishii ajajame waan xiqqaadha. Waa biraa godhin jedhamne beektaa balbala ishii irratti kana hidhadhuudha. Ajaja baay'ee yeroo jireenya hafuuraatiin jiraannu ajaja amma kana rakkisaa miti kan ajajamne beekta. Jireenyuma keenyaafuu kan nu mijatuu danda'udha. Akkasiin godhinaa, hin ajjeesinaa, hin arrabsinaa, hin sagaagalinaa, waaqa sobaatti hin bulinaa. Jireenyuma addunyaa keetiin waan si fayyadu waan salphaa ajajamne beekta. Waan salphaa kana raawwattee garuu waan guddaa irraa argatta. Akkuma amma ishiin jettetti egaa namni foon gooftaa fi dhiiga gooftaa fudhatee inni guddaan mana Ra'aabitti kan fakkeeffame sun mirmirfame sun waan diimaan sun dhiiga gooftaatiin bitamteerta. Isa jala jirta innuu si daheessa. Kanaafuu daangaasaa keessa jirta maaliif isa cabsitee iddoo biraa barbaadan deeminiidha. Waan hunduu isa harka jira. Kan hunda qabu waaqayyoodha. Kanaaf isa hunda qabu otoo qabdu kanumaan qabne maa kajeeltadha inni guddaan. Kanaaf jara sanaanis kan akkasitti ajajee isaanis achi keessa jiraatan. Egaa kun immoo inni guddaan manni amantaa dahoodha. Jireenya dhugaatti argachuudhaaf lubbuu keenya ittiin baraaruudhaaf dahoon keenya nuti addunyaa kanatti qabnu shiidha. Mana kiristaanaati. Maaliif mana kiristaanaa hin seenne taanaan jireenya bara baraan argatta. Jireenya bara baraa argachuudhaaf immoo wanti ati ajajamte waa tokko qofa mana san keessa seenidha. Seenii achi keessatti citiiwwan raawwataa fooniif dhiiga gooftaan ibsataa foon koo kan nyaatee dhiiga koo kan dhugee mootummaa bara baraan dhaala. Kana immoo kan hin raawwanne mootummaa bara baraan dhaalu jedhamee bu'uura dubbatameen Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti iddoon itti citiiwwan mootummaa waaqayyootiin dhuga'an raawwatamu galma qulqullinaa kana waldaa keenyadha. Tokkummaa waldaa kanaati. Kanarraa kan hubannu maalidha? Namni kamiyyuu qaama waldichaa ta'eeti gara du'arraa baraaramu shiraa fuura xuraarraa baraaramuutti kan inni dhufuu danda'u. Qaama waldichaa qaama tokkummaa kana qaama mana kiristaanaa otoo hin ta'in namni kamiyyuu baraaramuu hin danda'u. Dhuunfaa kiyyaan akkuma barbaadettan waaqeffadhaa, akkuma barbaadettan adeema, akkuma barbaadettan hubadhaa jedhanii akka naa galettan hubadhaa jedhanii more individual autonomy dhaaf dursa kennanii birmadummaa nama dhuunfaa jechuudha. Jechuun mirga dhala namummaa namni dhuunfaa qabu mormuu koo otoo hin ta'in fayyiinsa irratti garuu dhuunfaa kiyyaan anatu autonomasiidha jechuudha. Amannaa waldicha keessatti haammatamuudhaan iccitiiwwan waldicha keessatti raawwataman raawwachuudhaan akka fayyinus akka nutti agarsiisudha. Hayyoonni kan dubbatan innumaayyuu terminoloojiin laatinii rasna lassuulaa jedhamu tokko jira. Kana jechuun maalidha? Namni kamiyyuu qaama waldichaa otoo hin ta'in qilleensa irratti hafee, goodatti hafee, kophaa isaatti hafee qaama fayyinsaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu
bantiirraa bu'uun waldicha keessaayis ba'uudha. Icciitii keessaayis ba'uudha. Sirna mana kiristaanittiin barbaaddu keessaayis ba'uudha jenneetu hubachuu hin dandeenyu. Sirri amma la yaadachiistisiidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos wanti waadaa nu galillee wangeela Maatiyuus boqonnaa 18 irratti lama sadis taataniiti jedhe. Dhuunfaa keetiin akka jiraattu siin barbaadu jechuudha. Lama sadis maqaa kootiin. Amma lama sadi taanee waltajjii adda addaa irratti jiraachuu dandeenya. Mana amantaa keessatti garuu maqaa Waaqayyootiin maqaa Gooftaatiin yeroo tokkoomtu lama sadis taatee argamuu qabda. Itti aansee yeroo kadhattullee yaa abbaa koo jedhin jedhamni beektaa tokkummaadhaan akka jiraattu. Maaliif yaa abbaa keenya worship otoo yeroo waaqessitu kophaa keetii miti akka waaqessitus kan barbaadamu. Itti aansee immoo inni guddaan yeroo baay'ee namni kamiyyuu kan yaadachuu qabu mana Waaqayyoo keessatti gamtaan murteessaadha. Akkananiif abbaan koo tokko taane isinis tokko ta'adha. Kanaaf tokkummaan hin jiraanne taanaan amaloota bifa Waaqayyoo qabnu keessaa inni tokko tokkummaadhaan jiraachuudha. Kanaaf ka maalifan ammaati isa keessaan baay'oo jette taanaan fayyina keessa yeroo tokko namoonni amantaan hin fayyisu jedhu. Dubartittii sanaan illee amantaan keessi fayyiseera. Maal siin jechuu barbaada? Amantaa keessatti wantoonni fayyidhaaf si qopheessan dirqama achi keessatti wantoonni ati raawwachuu qabdan ni jiru jechuudha. Kanaaf egaa maalinni lakki ani kophaa kootiin an jettee fansii kaase. Kophaa teesse taanaan waadaa sanallee arganne jechuudha. Kanaaf waadaa sanaan argachuudhaaf tokkummaa Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf isuma nuun jedhame nama biraa miti. Aniif abbaan koo akkuma tokko ta'e isin tokko ta'adha. Baay'eedha garuu tokko ta'uu qabna. Tokko qofa taanee miti. Kanaaf tokkoon keenya aniif siif ati anaaf dirqama walii goonnee jiraanna. Tokko ba'aa tokko abaatudha. Maaliif achi keessatti yoo jiraannu mee callisneetuma waltajjii wayii uumnee haasa'uudhaaf miti. Ati ba'aa koo naa baatta ani ba'aa kee siifan baadha. Kanaaf ka abbootiidhaan illee fakkeenya kan ta'u Phaawulos maal jedhe isin anaa kadhadhaa jedhe maaliifin abbootiidhaaf manni amantaa amma yeroo qiddaasee seentuu yoo ilaalte taanaan lallaba kutaa sanaaf Phaaphaasii jiruuf hin kadhatama. Paatriyaarkichaaf hin kadhatama. Maa waan tokko taaneef isaan jala jirra jechuudha si galee. Isaanis immoo nu yaadatu ijoollee koo jedhani. Asiis tokkummaan keenya kan ittiin ibsamudha. Kanaaf kophaa isaatiif wanti fiigamuuf hin jiru. Mana amantaa keessatti dirqama waliin tokko yoo ka'u tokko wal gargaaree ce'uu waan barbaachisuuf akkasitti waa baay'ee keessa gaalle taanaan yeroo nu gabaabsafan. Tole. Kanuma keessatti lakkoofsa 16 irratti gaafa dhufnu maal jetti Ra'ab kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti jechuudha. Warra basaastota sanaan maal jettiin gara tulluu dhaqaatii achi dhokadhaa jettiin immoo amma immoo bantiirraa gara tulluu dhaqaatii dhokadhaa jetteeti uffata diimaa fo'aa diimaa hidhii jedhanii nigaa namni mana keetiin ala ta'e hin fayyuu jedhaniiti itti himu. Anamma kana keessaa kanan ani fudhadhe ammas tulluutti nu deebisaa jira qabxiin asirratti ka'aa jiru. Kanaaf akkuma waliigalaatti waa'ee tulluu, waa'ee ooyiruu, waa'ee bantii manaa kana gaafa kaasnu ol ka'iinsa irraa yeroo kamiyyuu akka adda ba'uu hin qabne jara sanaanis amma maal jechaanii jirti akka hin duune yoo barbaadan bantii kanarraa gara tulluutti akka ce'uu qaban kan isheen itti himaa jirtu jechuudhaafani. Egaa qabxiin biraa qabxiin kaasnu ittaansuudhaan wanni immoo Waaqayyoon akeekkachiisee jira warra rakkoo adda addaa keessa jiran kaaseetu jechuudha. Inni tokko warra garaatti baatan. Lammeessoon immoo warra hoosisan. Isaaniif wayyoo jedha. Warra biraamoo maal jedhaanii ari'atamuun keessan yookaan baqannaan keessan gannaan yookaan immoo sanbataan akka hin taane of eeggadhaayii jedha. Mee kanneen maal jechuu isaati yoo dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Egaa amma guyyaa qiyaamaa guyyaa dhufaatii gooftaatti sammuu keenya irraa dagachuu hin qabu. Yeroo inni dhufu san qophiin nurraa eegamu santu bifni isaa maal fakkaachuu qaba? Akkamitti eegna? Egaa inni tasaa akkaatuutti nutti dhufa jedhamee nutti himameera. Of eeggannoon nurraa eegama.
yeroo of eeggattu kana immoo ati immoo waan sirraa namummaa keetirraa wanti eegamuu qabu qaama keetirraa ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf inni duraa maallaqaas ta'e warri garaatti baatanii fi warra hoosisaniif isaaniif mararsiifate. Baay'ee isaan nama gaddisiisu. Maaliifin garaatti baataniiru baqaqsanii hin gatanii yeroon isaan itti dahan san hin qaqqabne garuu ulfi rakkataadha. Kaatee miliquu hin danda'u. Ari'ee qabuu hin danda'u. Maaliif haalli ittiin jiru mijataa miti jechuudha. Kuni dubartootaaf qofaa miti kan himame. Gaaf akkas goonee silas kaaseera. Waa'ee dubartoota haasaa jedhanii namoonni yaadan taanaan dogongora. Kuni jechuun namni ulfa ta'ee taanaan hafuuraan madaalamuu wanti qabu guddaansaa maalinni wanta ati garaatti baatte waan hammeenyaa waan waaqayyo wajjin waan si wajjin hin deemne waan dhalatee of danda'ee deemuu qabu san ati garuu of keessatti hammattee keessummeessitee isa jiraachisaa isaaf laachaa isa wajjin jiraachaa jirta. Namoota akkas jiraataniif wayyoo. Kana waan ta'eef ati maal gochuu qabda namni waan hin barbaachisne garaa kee keessatti jiru sana baasii gatii of keessaa edda baastee booda kaachuudhaaf sitti tolaadha. Kan biraa kan hoosisanidha. Isaanis dubartootaaf qofaa miti kan himamu. Namni cubbuu dhalee cubbuu kunuunsaa cubbuu hoosisaa jiru jira. Ammas cubbuu sanarraa sossobaa jirtu. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee daa'ima sana gattanii baqachuudhaaf isin rakkisaa. Isaan adda bahuu hin dandeessanii soo ammumaanuu malatti godhaadha. Kanaaf kanus qaama keenya bilisa goone otoo ulfas hin ta'in dhallees otoo hoosisin ulfa kan jedhame guutumaan guututti namummaadha keessaa baanee cubbuu akka ta'e namni hunduu hubachuu qaba. Dhaamsi sun guutumaan guututti kan himame maaliifin cubbuu fi cubbuudhaaf. Kanaaf cubbuu garaatti hin baatinaa amma nama araarsuudhaaf namni rakkata. Injida hin ta'uu akkas wal takaruun barbaachisu bakka dhiisuu jedhamti dhiisu. Namni immoo cubbuu dhalee immoo hoosisu waan kunuunsu ni jira. An duraan hojjete irratti immoo ammas dubbiin sun akka harkaan baan hammeenyi sun akka irraan fagaanneef hin kunuunfata. Amalan taane baree dhufee ammas wajjin hin jiraachuudhaaf kan murteessu inni gaafa sana hin rakkata. Maaliif mucuca qaba hin kufta. Cubbuu baattee kan itti kaachuu dandeessu miti. Kaannichi kannaa furrawaatti. Kannaa furrawaa waan ta'eef isa kaan. Fagaattee hin deemtu jechuudha. Inni kan biraa yeroo roobaa sana kan jettedha. Rooba keessa. Isa roobaattiin dura asumaan wal qabsiisee amma qabxiin ani kaasuu barbaadu maalidha seete. Hayyoonni mana kiristaanaa dabalataanis yoo kana hiikan maal jedhu warra amma kunoo garaatti baatan kana jechuudha. Fi immoo warra da'anii hoosisaa jiran kana yoo ibsanii warra jireenya furraa isaaniitiin hin guddanne jedhu. Jechuun namni baay'ee of dhaluu qaba. Gaarummaadhaan of dhaluu qaba. Lammata dhalachuu qaba. Girigorii of Niisaan yookaan immoo Gorgoriyoos inni Nuusis maal jedhu namni akkuma Muuseen bara bittaa warra Israa'el sana jechuudha Faroon jalatti bitaman sanatti dhalatee dhokatee too uummata isaa bilisa baasuudhaan gaheetti jireenya furraatiinis akkanatti dhalachuu qabna jedhu. Dhalachuu qabna, dirqama dhalachuu qabna. Akkasitti dhalannee uummata keenyaaf, saba keenyaaf, hawaasa amanaa ta'eef ilma namaa kamiifiyyuu hin dhaabbanne taanaan rakkoodhaa jedhaniiti isaan ibsu. Ni dhalannaa bara jechuun haaromuun keenya bara guyyaa guyyaadhaan jireenya furraatiin dhalachuu keenya agarsiisa. Soomaan guddachuun jira, sagaduudhaan guddachuun jira, gaabbiidhaan guddachuun, sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan guddachuun jira. Yeroo hunda warri daa'ima ta'an jiru. Kaan yeroo hunda warra yaadanidha. Jireenya furraa keessa nan jiraadha jedhanii yaaduu jiraatan. Fooniif dhiiga gooftaaf fudhadha jedhuu ni karoorfatu hin fudhatan. Akkanatti ammammaa kanammaa dhiisee jireenya koommaa bara kanammaa akkana godhee sooma kanatti immoo akkana godhee ammas soomni kun hin darba. Booda immoo soomni saneen dhufa soomni duukaa bootaa jechuudha. Sooma kanatti immoo dhiisi, ganna kanatti immoo dhiisi, bara haaraa kanatti immoo dhiisi jedhu. Always ni karoorfatu garaa isaanii keessa baay'eetu jira waan baay'ee yaadu wanni practically garuu gara hojiitti jijjiirame jabaatee cimeetoo mul'atu hin jiru. Isaan yaaduma qofa, hawwiidhuma qofa, fedhiidhuma qofa. Baay'ee jijjiiramni kan dhufu fedhiidhaan qofa miti. Mana kiristaanaa keessattis rakkoo akkanaa ni qabna. Warri fakkeenyaaf afaaniin akka tajaajilamu barbaadan hedduudha. Warri garuu gatii kan fedhaniitoo tajaajila sana keessa dhaabbachuudhaaf fedhan garuu xiqqoodha.
laal amma wanna barbaaddu sana yoo aarte maal godhadhu qotadhu jedhamaa jettaati yoo mammaaktu jechuudha. Kanaara yoo jiraatetti fedhee qotachuudha. Qotiisarraa deebiin bu'uura jedhaman jechuudha. Malee mana taa'anii uffata qoota fudhadhaa maaliif fudhadha jedhanii gara biraatti deebisanii lakki qotiisni badee midhaanii gaarii hin arganne barana akkamii maal jedhanii gabaadhaa shamatachuudhaaf dirqamanii kan gabaadhaaf shamatanitti aaruun gatii qabaatudha. Isatti aaruudhaan mannaa waa hunda har'as burus yaaduu har'as burus irra deddeebi'uu haasa'uu imimsuu otoo hin ta'in hojjechuudha. Raawwachuudha wanna qabatamaa ta'e tokko amma humni keenya danda'e araddaa keenya irratti naannoo keenya irratti tajaajila irratti dammaqiinsaan hirmaachaa rakkoowwan jiran sana agarsiisaa bakka immoo cabetti suuphaa bakka dabetti immoo qajeelchati kan jijjiiramni dhufuu danda'u malee akkanumatti hawwuudhaan jijjiiramni dhufuu danda'u hin jiru. Namoota akkasiitti agarsiisa namoota yeroo hunda jireenyaaf fuurawaa yaadan bakka isaanii bakka yaaduuf karoora qofaadha bakka maaltu ta'ee jedhanii odeeffannoo dhaga'uu danda'u kanaan ala qabatamaadhaan abbummaadhaan dhimmicha irratti hirmaachuu irratti ga'aa miti. Gumaacha isaaniin bahan jechuudha. Gahee shoora isaaniin ba'ataniidha. Warri immoo hoosisan kunis isaanis yeroo hunda daa'ima jechuun jireenyaaf fuurawaa keessatti guddinni ni jira. Sadarkaadhaan guddachuu qabda. Amma mee yaadi amma namoonni baay'een keenya dur eenyummaa qabnurraa mee ammam guddanne inumaayyuu warri qancarre jirra warri gadi buune jirra warri amma daa'imummaarraayyuu warri gadi buune bakka dhalachuu baachuu gidduu warri jiru jirra bara. Almost maalidha sadarkaan irra jiru jenneetoo yoo gaafanne dhugumatti haala nama gaddisiisurra warri jiru jirra kichuu warri taane jirra. Yeroo hunda aannan warri dhugu yeroo hunda gara lafeetti wal guddachuu warri dadhabe warri qorumsi immediately nu rifachiisee duubatti nu deebisu. Bu'aa ba'iin adda addaa waan quunnamu lakki. Aannan qofa dhugu jechuudha. Bakka aannan qofa dhugu warri barbaadan. Inni ta'u akkanatti yeroo qaba. Lafee qoqqooruu bira hin geenye jettee kan yaaddan jiru. Kan yaaddu. By the way jarri kun umriidhaan guddaa ta'uu danda'u. Aangoodhaanis aangoo guddaa qabaachuu danda'u. Aangoo lubummaa aangoo phaaphaasummaa qabaachuu danda'u. Garuu daa'ima irra aannan ginniibu. Daa'ima meeqa of jalaa qabu. Ijoollee meeqa ijoollee geessisuu qaban of jalaa qabu. Isaan gadi bu'aniiti isaanii gaditti aannan ginniibu. Warri ijoollee isaanii bara lafee qoqqooruu irra ga'an jiru. Garuu gadi bu'anii isaan immoo abbaa fuuraas taane deebi'anii gadi bu'anii warra aannan ginniiban jiru. Kanaafuu amma warri kunii isaaniif wayyuu. Maaliifii sadarkaan irra jirru sadarkaa hammaataadha ulfaataadha sadarkaa dhumaati irra jira waa'ee dhufiinsa gooftaa taasisaa jira amma geemichi xumuramuudhaaf xumura isaa irratti garmalee cima garmalee hadhaadha akka amma teenyee yaadnu kanaa miti jechaa jira waaqayyoon. Suuraa caala dabaleera. Baay'ee dabaleera baay'ee isaaniif wayyoo kanaaf maal gochuu qabu dhalachuu qabu. Cimanii dhalachuu qabu guddachuu qabu jireenya fuurawaa isaanii dabaluu qabu akkaati immoo duratti dubbattetti immoo cubbuu garaa isaaniitti baataniitoo jechaanii fi gochaan agarsiisan irraa isa of baraaruu qabu. Gama tokkoon garaatti baachuun cubbuu garaatti baachuudha jenneerra warri immoo qomatti immoo qabataniitoo hoosisaa jiran immoo warra cubbuu uruursaniidha hammatanii cubbuudha warri wal hammatanii oolanii bulan jiru. Michuu ta'anii nuyi michummaan qabnu takkaa wal lolleerra barra bakka nuuf cubbuu gidduutti nuuf diyaabiloos gidduutti bar wallabbii hammaatan uumee jira. Kanammoo gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf mirkaneesseera isa jalaa bilisa nu baasee bakka nu gidduu hallayyaa jabaatu jira. Hallayyaa sana qaxxaamuranii deebi'anii warra hafuura xuraa'aatiin wal haammachaa oolanii bulan. Warra hojii hamaadhaan cubbuudhaan wal haammachaa oolanii bulanii jiru. Kanneeniif wayyoo jechaa jira kitaabni qulqulluu. Kanaaf qabxii itti aanutti naa dhufuu dandeessaa.